tun suuraa asriidhaati waa'ee asrii dubbatti. Asrii jechuun kun yeroo jechuma yoo asrii jechuun kun salaata asriitii wajji wal qabateeti. Bismillahir rahmanir rahim jenneeti qaraana. Wal asrii jechuun yeroodhaan kakadhee jeema rabbiin. Asrii jechuun zamanni kun amantii keessa bakka guddaa inni qabaannaani. Yeruma tana wajji wal qabatee doktorri meeqa yeroo isaa fayyadamee ta'a. Aalimni meeqa yeroo isaa fayyadamee ta'a. Yeroo isaa tana fayyadamuu dhabee wallaalaan meeqa lafa guuta. Yeroo tanatti fayyadamuu dhabeeti miskiinni meeqa arkama. Saniifuu kanaa wajji wal qabsiifneeti laama yeroon bakka guddaa qabdi. Saniifuu yeroon akka seefiiti yoo atitti muruu baatte si murtiidha. Yoo asrii yoo jenne immoo salaata asrii yoo taate salaanni asrii salaata wusxaa jedhamtee salaata hunda caaluudhaan beekamtuu jedhanamma. Eeyyuwa dhuguma amma salaatul wusxaa ta jennu sun isii tana namni salaanni asriidhaa isa dabre jeelaal ergamaan alayhi salaatu wassalaam fakkaannamaa wutira ahlahu wa maalahu akka nama warra isaatii fi maatii isaatii fi qabeenya isaa hunda dhabeeti je kan nama kasaare jechuun warduwwaa deebi'e saniifuu rabbiin asriidhaan kakatee janga innal insaana ilmi namaa kuni lafee khusrin jechuun hongoo keessa jira duwwaadha bakka ilmi namaa jechuudha harka duwwaa galee jira eenyu malee khusri jechuun amma kasaaraa hoggaa jennu irrina siddeemu duwwaa harka duwwaa galuudha bakka guyyaa qiyaamaa ibaadaan ati hojjete taasitti haana harkaniif hojjete hundichitti zeeroo harka ta'u yookiin ibaadaa dhabdee harka qullaa dhaytee ibidda jahannami kutuusanii gaafa saaraan guddoonsanii illa allaziina aamanuu jee rabbiin keessaa baase immoo warreen amanan malee saniifuu insaana san umumatti yoo dhiifne garagallee jara kana keessaa baafne jechuudha. Warra kiraay wanto sifa sadeen afran kana qabu malee jechuu deema rabbiini. إلا الذين آمنوا يجوا ورا ربي تأمنني وعملوا الصالحات تلتو جتمل إيمان دور دبرو كبغالا تلتون تسيفو رمودا وتواصوا بالحق يجون ورا أجاجر توليد ملي دعوة قدني يجودا وتواصوا بالصبر ورا أبصا وليد ملي يجو أبصون كن نمني أبصان كمني وامي كدابا يجودا نمني أبصا كبو مو واحد دو أركاتشو دنديا أبصي بكا قداوان كبوف أبصا وقاجنة balaa sibbuute qofarratti obsuu miti jaan obsi bakka afurii qoodama obsa hogaaniif jenne lubbuu ta'e hamtuurraa qabuuni islaama sabruun anil maasiyati jechuun maasiyaa dilii hojjetuurraa lubbuu ta'e sana qabdee dhaabuunis obsa jaama tokkommoo sabruun ala xaati ibaaduma rabbii irratti obsu jechuudha salaatuma shanan irratti tiifachuu danda'u quraana rabbii qara'uu irratti tiifachuu danda'u akkasuma ilmi baratuu irratti tiifachuu dandeenyaan kunis obsaa tokkommoo sabruun alal musiibati balaa sibbuutu irratti obsuudha jechuudha yookaan eeywa balaa sibbuutu nuti immoo tabaay'ee nama keenya bira beekamtu tana balaa sibbuutu sarrabbumaan naffiti jettee anumaa badii qabaatan maanuma dhufte jettee obsitee fudhachuu danda'uudha. Saniifuu obsi immoo innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bighayri hisaab jedhaa rabbiini warri obsan mindaa isaanii lakkoofsa malee galata galfama waan ta'eef bakka guddaa qaba wanni kun wooma walii dhaamuu qabanidha. Amma edaa namni yoo itti amaneetuma yoo taa'e sirrii miti amanee toltuu hojjechuu qaba. Imaanni bichaan yoo toltuun biran jiraatin imaana dhugaan ta'u jechuudha. Toltuu mataa fiiti hojjete yoo taa'e maas hin taane daawaa godhuu qaba. Marraamiin kun munkaran falyughayyiruu biyadii ergamaa alayhi salaatu. Tuni responsibility ergamaan nama hundarra kaa'e namni isinirraa munkara harka isaatiin adeebisu yoo humna tanaa qabaate yookiin kaan ammoo arraba isaatiin dubbatee adeebisu yoo humna tanaatis hin qabaatin qalbiin haa jibbuuje hanqasni takka jiraachuu qabdiidha. Amma imaana dubbanne toltoo hojjechuu dubbanne lama akkasumaatis dhugaa jirtu walii dhaamoo haqa jiru amantii islaaminaa walitti himu sadii akkasuma obsa amantuma tanarrattu obsaan malee hin taani kanaa wajjiin afurii nama sifa afran tana qabu malee hundinuu kasaaraa keessa jira jannata seenuuf ulaagaaleen afrantun jiraachuu qabdiidha. Suuraan wala seetuun bichaa odoo buute ilma namaatiif ni geessi jeejan Imaamu Shaafi'iin rahimahullahu ta'ala rabbii taaraamataa godhu wanni barbaachisu hundi as keessa jirtiidha badhuguma gaa'ii namni amanee toltuu hojjennaan achi booda wanni baratu maali toltuun tun maal fa'a akkamitti amananiidha malee dhuguma isummaan tun bichaanuu odoo taate tanuma qofa quraanni samii bu'e odoo kana qofa ta'eewu lakafatuum jeejan ilma namaatiif ni geessi dhuguma suuratul